Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun Raadiyoo Sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Haalli qabsoon Oromoo keessatti argamu maal fakkaata? Haalli karaa tokkoon yoo ilaalan ulfaata fakkaachuunis ni jira. Karaa tokkoon yoo ilaalan immoo abdachiisaanis ni jira jechuudha. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu amma oduu isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaatti aanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo qabsiisuu yookaan immoo ajjeesuudhaaf qarshii miiliyoona 5 ramadee hojiitti jiraachuun barame. Baajata ramadame kana qabatanii humnoonni tikaa Itoophiyaa qaata Keeniyaa seenaniiru. Qarshii miiliyoona 5tti aanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo badhugaasaa bakakkoo ukkaamsanii biyyatti fuudhuu yookaan immoo bakka argamanitti ajjeesuudhaaf kan ramadamedha. Oduun madda amanamoo irraa lo'ee nu ga'e akka jedhutti maallaqni kun kan kennamu harki caalaansaa humnoota tikaa Keeniyaaf ta'a. Yoo isaan obbo Dhugaasaa qabsiisan yookaan ajjeesan. Obbo Dhugaasaa bakakkoo biratti Oromoonni 4 warra barbaadaman keessa jiru. Isaanis obbo Jabeessaa Roobaa, obbo Shaamil Aliyyi, obbo Dachaas Roobaa fi obbo Milkeessaa Waaqjiraati. Oromtichi maqaansaa Abbabaa jedhamu immoo ukkaanfamee Oromoonni itti birmatanii harkaa buufataniiru dhiyeenya kana akka madda keenyaatti. Suuraa fi maqaa sabboontota kanaa diinatti kennuu fi bakka isaan galanis hordofanii diinatti saaxiluu keessatti namoonni ga'ee guddaa taphataa jiran Oromoota dhiyeenya kana Naayiroobiitii gara Itoophiyaatti deebi'anii dirqama fudhatanii gara Naayiroobiitti deebi'anidha jedha oduun nu ga'e. Bulchiinsi Oromiyaa barattoonni manneen barnootaa olaanaa boqonnaadhaaf ganna qeetti deebi'an hojii tolaa naannoo kunuunsuu irratti bobba'anii jiru jedha. Maddeen keenya immoo barattoonni Oromoo osoo maatii bira hin gahiin qabamanii mana hidhaa galaa jiru bakka adda addaatti. Godinoota garaagaraatti barattoonni biqiltuu dhaabaa jiru jedhe keessaa tokko godina Wallaggaa Bahaati. Garuu godina kana keessa aanaa Waamaa Hagaloo mana hidhaa Mootii jedhamutti barattoonni gara qeetti osoo galaa jiraniiti konkolaataa irraa fuudhamanii hidhamaniiru. Barataa Mooyee Bulu Misgaanaa, Barataa Dasaaleeny Eebbisaa, Barataa Mootummaa Misgaanuu, Barataa Faayisaa Olaanii, Barataa Ibsaa Lammaa fi Barataa Hambisaa Biraanuu warra hidhaman keessa jiru akka madda keenya naqamteetti. Hidhaan wal fakkaatu kun immoo Amboo, Wallissoo, Jimmaa fi Mattuufaattis gaggeeffamaa jira. Sababni itti kennamaa jiru immoo barattoonni kun yoo biyya galan uummata nurratti kakaasu jedhameetudha akka madda keenyaatti. Sabboonaan Oromoo tokko Saawudii magaalaa Jiddaattiidha keessa jiru. Obbo Ahmed Abdoo biyya sana keessa bara dheeraa kan jiraataa turanii fi mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisummaa Oromooti jedhee namoota achitti jala bu'aa jiru keessaa nama tokko jedhamanis. Obbo Ahmediin mana hidhaatti bilbilaan wayita dubbifnetti erga hidhamanii gaafas bultii 19 fixanillee seeratti akka dhiyaannee fi warri imbaasii Itoophiyaa achiis mana hidhaa sanatti akka deddeebi'aa jiran nutti himaniiru. Ani maqaan koo Ahmad Abdootiin jedhama. Jireenya keenya magaalaa Jiddaa fi amma mana hidhaadhaa Shumeesii jedhamu keessan jira. Yoo hidhamtani maaliif hidhamtani? Rakkinni kun natti deddeebi'eetuma ture akka poolisaan naannessaa ture. Eessa namtichi nama eessaati? Poolisuma tokkotu irra deddeebi'ee naannessaa ture waan hin beekne gaa'ee waraqaan teessoo biyya sanaattis narraa dhumtee jirti. Bakka nama jiru kana imbaasii yeroo takka dhufeetuma deebi'a. Imbaasii eenyu kan Itoophiyaa moo? Hidhata qabu warra isin hidhafana imbaasiin Itoophiyaa warri achi jiran. Egaa walumatti hidhata qabanii akka gaariitti walitti hidhata qabanii. Isin imbaasii sana faana wal beektu iyyuu jechuun isin hordofaa turaniiru? Wal beeknu akkatti wal beeknu jira gaa'ee warra mormitoota jedhanii nu beekanii. Amma sodaa qabdu biyyatti na deebisu jettanii? Isin rakkinuma biyyatti deebi'uun biyya rakkoodha. Itoophiyaa keessa rakkinni zayita nyaataa hammaachaa jira jedhame. Waan kun immoo Oromiyaatti darani. Maddeen keenya akka jedhanitti talbaa nuugii fi saliixni gabaarraa dhibamaa jira.
Gatiin zayitaas gaara baheera waan kanaaf mootummaan karaa gandaa isiniif dhiyeessa jechaa jira magaalota gurguddoo keessatti. Warri baadiyyaa fi magaalota xixiqqoof garuu hangammaatti wanti jedhameeru dhaga'amne. Waan kanaaf sababa guddaan immoo mootummaan zayitaa fi midhaan zayitii hedduminaan alatti gurguratee sharafa alaa irraa wanta argachaa jiruuf biyya keessaatti dhibamaa jira jedhu maddeen keenya kun. Dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa midhaan kana alatti gurguratee doolaarii Ameerikaa miiliyoona 2,400 irraa argadheera jedhees ture. Oduu wal fakkaatuun filannoo darbeen booda ibsaan Oromiyaa keessatti yeroo hedduu hin jiru jedha oduun nu ga'aa jiru. Roobee Asallaa Kofalee Awaddaa Hirnaa Matahaaraa Baatuu Duukam Caancoo Sabbata Tajii Jimma Incinnii Gudar Meexxii Goojjoo Reejjii Shaamboo Ayyaanaa Naqamtee Biilaa Najjoo Dambidolloo Gorii Mandii Mattuu Hurrummuufaa keessatti filmaataan booda guyyaan ibsaan argamerra kan cicitu yookaan immoo kan badutu caalaa jedhame. Takka takka immoo manallee adda qoodee ibsaan gaafa dhufu jira jedhame. Oromtittii Ganzabee Dibaabaan wal dorgommii fiigichaa meetira 1,500 Faransaay Monaakootti godhame irratti sa'aatii haaraa galmeessistee mo'atte. Jimaata kaleessaa wal dorgommii sana daqiiqaa 3 fi sekondii 50 fi maayikiroo sekondii 7 caaltee galtee maqaa ishee galmee seenaa irratti kaawwatteetti. Rikardiin meetira 1,500 kun lammii Chaayinaa harka ture daqiiqaa 3 fi sekondii 50 fi maayikiroo sekondii 46tiin. Ganzabeen kana gara maayikiroo sekondii 39 fooyyessiteetti. Dhumarrattis bara darbe Alshabaabiitiin halleelamee namoonni 66 itti ajjeefaman Naayiroobii keessaa bakki gabaa Keeniyaa deebi'ee baname. Nageenya bakka gabaa sanaa eeguudhaaf kontiraata kan fudhate dhaabbata Israa'elii tokkodha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo keenya darbe keessatti gaaffiif deebii hayyuu duree taanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Bultuun Biyyoo waliin taasifame kutaa 2 isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Haala ammaa keenya keessatti qabsoo Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo akkamitti ibsama? Gaariidha. Haalli karaa tokkoon yoo ilaalan ulfaata fakkaachuunis ni jira. Karaa tokkoon yoo ilaalan immoo abdachiisaanis ni jira jechuudha. Duratti yeroo turregaa dhaabni kunis qabsoolee finciloota adda addaa bakka adda addaatti godhamaa ture san keessaa as bahee ijaaree hanga tokko tarkaanfatee fuuldura deemee akka dhaabaattu jiraatee sossoohee waan mul'isuu jalqabee hanga tokko deemuun isaanii ture jechuudha. Yeroo san keessatti ture waan gartee wal qabataa ta'e tokko ture jechuudha. Wal qabataadha. Caasaan isaa wal qabataadha. Jalaa gubbatti hoogganni isaa wal dhagayaa sirnaa fi seeraan hojjetee sirnaa fi seeraan wal hojjechiisaa jechuudha. Oromummaa guddisaa jechuudha. Adeemsa keessa deemamee bal'achaa dhufe. Duratti gaafa jalqabamuudhaan miseensaanis namaanis hangi adda bilisummaa Oromoo hubatee maalummaa Oromoo hubatee itti hiriiree waan itti jiru hanga murtaawaadha jechuudha. Kun egaa maalirraa tahee dhiibuma diinni waan itti godhuu fi gara dhaabaatiinis sadarkaan irra turame hawaasni mataan isaatu hanga tokko sadarkaa gartee diinni boordarii adda addaa uummatuma Oromoo jidduutti uume akka reefu zinjeessanitti atii fi anu Oromootti sadarkaa waliin beekne tokkorraa dhiibachaadhaa dhufee jechuudha. Kun hundi waan jiruuf jecha bal'atee Oromoo fi Oromummaan kunis bakka hundaa'uu goleelee hundaa'uu gahee hin turre jechuudha. Garuu hangi ture san wal qabataa jechuudha. Wal qabataa hoggaa ta'e san gaafa si hawwisiisa amma. Sirnaa seeraa jira, wal qabataadha, wal kabajaa jira, jaalummaa jira. Maal jettee kana cufa lakkaa'uu dandeessaa jechuudha gaafsa. Fagaawa saniiti. Ka ammaa yoo ta'e gaa deemnee yoo dhufne inni bal'ate. Oromoon hundi sadarkaa Oromummaa isaa hanga tokkotti bilchaatee wadagee bilchaatin malee bal'atee lafa hunda goleelee hunda walgee. Goleelee hunda ka walgee kun garuu walqabatiinsi isaa loos ta'ee. Haduratti sammuun isaa meentaalitiin isaa Oromoo fi maalii sanitti bololteetti wanni jettu san if duuba garagalee maalummaa isaa fageenya san dhiisee
lagasanii fi as jidduun abalu khafee fi jidduun abalu jechuu fa'aatu as bahee jechuudha. Warri akkasii warri lafa baddaa sana warra kaanii kajuu Oromummaan lechuma dhiisanii kana if duuba deebi'anii lallaaluutu as bahee jechuudha. Amma gara kaanii maali? Garaagarummaan jiru goleelee hunda wal gahuutu jira jechuudha. Goleelee hunda wal gahe sana akka durgaanii sanii wal qabataa ta'uu dhabuutu jira jechuudha. Abbaan qabsootis heddummaatee as bahuutu jira jechuudha. Abbaan akka jaarmayaatti itti fature adda bilisummaa Oromoo ammoo heddummaatee as bahuutu dhufee jechuudha. Kanaafi kun ni jira haala wal qabansiisaa luus ta'e kanaafi jaarmoonni adda addaatis uumamee dhufuu kanaa wajjin ogaa laallu qaawota hedduutu Oromoo keessatti uumamee jechuudha. Inni jidduu seenee addaan falaffaluu danda'u. Kun egaa waan xiqqasho namatti ulfaatu tokkoo fi namatti hin tolle tokko jechuudha. Kan abdachiisaa ta'e immoo gaarii ta'e bal'atiinsaa wal gahee bakka hundaa wal gahuusaa sana. Kan biraa jenereeshiniin amma lafaa ka'aa jiru qabsoo tana biyya keessatti qabatee fudhatee itti fuudhee geggeessaa fi irraa hirmaachaa jiru jiraachuu isaa fuuldura tahee itti hidhamee itti wanta qooda guddaarraa fudhachuu isaa abdachiisaa guddaa boodallee wanni kun asumarratti dhaabbataa kan nama hin jechisiifne tokkoo fi nama abdachiisu tokko jechuudha. Asirratti addi bilisummaa Oromoo hiree adda addaatti fayyadamuu dadhabee jira jedhamee qeeqama. Haala kan akkamitti ilaaltu? Jechuun silaayin deega dubbiitii waan dabarte silaa jecha ni dubbachuun deega yookaan waanuma deega jechuun waan yeroo namni du'e nyaatan sani deega jechuun waan sanii jechuudha. Silaayin deega dubbiitii ijaan qaltuun kal'oon urtuu jedha. Gagaa kana waggaa kaasu silaa shimreekkas godhee kal'oon urugaa ijaan qalu jira mire ijaan qaltuun kal'oon uru akkasiis ta'uu danda'a. Ammoo dhugumaas hireen nama dabruus ni maltii jechuudha. Sangaa akka abbaan itti hiikkate ijaan qaltuus ta'uu danda'a abbaan san. Ammoo waan dhugaa katti mul'atees ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen akkas jedhan san irra caalaa silaa waan jedhamu san concretely kana jedhanii wanta jedhanii irraa hirmaatanii waan san keessatti maaliif ablee san fuudhee gogaa san irraa baasuu sanitti hirmaatee yoo hojjechuu danda'e qofa silaa gaariidha jechuudha. Hanga Oromoo ta'e kaangaa hireen dabruun ni mala. Kanaan duraas namoonni jajjaannuma jiran ifirrachi dabarsaniiti aboo silaa gaafa Iyyaasuu sanillee waan guddaa ture silaa hireen waan kajuulleen moo jiraa jechuudha. Aboo gaafa Mangistoo nuwaay tokko nama dabarte wanni silaa gaafa sana aboo gaafa chaartaraa tokko meeqa lakkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaafi sanii an beeku gaa abbichuma jee santuu beekaa jechaadha. Waan gartee silaa hiree itti fayyadamuu dhabee akkas ta'ee jedhamu. Ana isa santu beekamu. Abbaa jee santu bakka isiisanii fi sababiin akkasii fudhu qaba jee kan lafa kaayee waan jechuu danda'u isa sanii jechuudha. Sanii asitti as deebinee yoo jennu ta'e immoo hiree tana wanneen nama dhoorkaa hedduunis jiraachuutu malaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo rakkoodha. Waan dhugumatti qabsummaanuu rakkoo qabsoo jechuudha. Keessattuu tan teenyaa ulfaattuudha jechuudha. Amma namni gariin kawarra Eertiraa fa'aa hojii wal qabsiisee keenya kanaan madaalchi. Kanii warra wayyaanee amma jirtu kanaaf fa'aa hojii wal qabsiisee keenyaan madaalchisaa jechuudha. Laafa waliin madaalchisu. Dhugumaa jarri sadeen amma waliin yeroo tokko qabsoo godhaa turanii yeroo tokko mootummaalleen irraa cabtee ammoo isaan itti milkaa'anii gara keenyaan milkiin hanqattee kun ifa hanqattee akkamitti hanqattee kajuufa eessarraa kaanee kajuufa yoo ilaalle bakka sanitti hireen gara keenyaan hanqattee jechuun nama dhibaa jechuudha. Isaanii yoo laallemma wanni jarri ijoolleen warra Tigraayonni qabsoo godhaa turaniif waan hanga konyaa mayyuu fi harargee kanaa hungahu jechuudha. Lafti isaan irratti qabsoo waan jechaa ture. Kan immoo adda bilisummaa irratti qabsoo godhaa ture kunnoo Suudaanii kaasee hanga Somaaleetti Keeniyaatti kanarra ta'ee humni hangisan bakkoota adda addaatti kan jechaa ture jechuudha. Kanaan jidduutti hoogganni isaatii dhiyaa fi gaattillee adda kutamee isaniin hoogganaa waan jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade warreen kanaa wajjin wal qabsiisanii kompeer godhanii kanaatu dadhabaa kanaatu wanni jechuun nama dhibaa jechuu barbaadeeti jechuudha. Bakki irraa kaan illeen adda
jarreen kun cuftinuu ilmaan fixooraaniitiif warreen fiifuu Itoophiyaa tana bulchaa turanii jechuudha. Bakkirraa ka'an immoo bakkirraa ka'an akka reefu dubbannetanii jechuudha. Isaan meetira hanga tokko kiiloomeetira hanga tokko fiiganii waan ni jajjaanii jiranii. Kanaafi kana hundaa'u yoo bira qabanii ilaalan malee nama dhibaa hiree akkasiitiitu dabree jedhaniituma jimlaadhaan lafa ka'anii bira kutuun gosaan ulfaataadhaa san abbaan sanaa deebisu jechuudha. Baay'ee adda bilisummaa Oromoo sila akka inni qabsoo karaa hidhannoo, karaa dippiloomaasiis, karaa siyaasaas qabsoo kana gaggeessaa jira. Yeroo mara adda bilisummaa Oromoo araaraaf mariif waan hin dhiyeessine akka ijjannaatti kan inni qabate maali? Mariif hin dhiyaanne maalinni hajuu kana eenyu wajji mariinsaniidha. Mataa keessaa qabaachuu qabnu natti fakkaata. Mariin kun dhaabota Oromooti wajji godhuu ka godhamu ta'uu danda'a. Kan saboota adda addaa Itoophiyaa keessa jiran wajji godhamu ta'uu danda'a. Kan saboota yookaan jaarmoota Habashaatii wajji godhamu ta'uu danda'a. Kan mootummaa Itoophiyaati wajji godhamu ta'uu danda'a. Kun hundinuu akkaataatti dhiyaatamuu barbaadaa jechuudha. Kan jaarmoota Oromooti wajji godhamu yoo ta'e akkatti dhiyaannuu fi waan waliin mari'annuu fi kan hin mari'anne qabnaa jechuudha. Kan saboota adda addaa kan Itoophiyaa keessa jiranii wajji kan mari'atamu yoo ta'e waan wanni irra mari'annuu fi dhiifnu kana jenneeti waan ni jennaa jechuudha. Kan Habashootaa yoo ta'e akkasumatti kan Itoophiyaa mootummaati wajji yoo ta'es akkasumatti jechuudha. Amma akkaan hubadhutti kan mootummaa Itoophiyaati wajjin haasawaa yookaan marii godhamuu kan jiru natti fakkaata. Mariin silaafuu wanni irratti mari'atamne hin jiru. Garuu maal irratti mari'atamee irratti wal tahamuun danda'amaa maal irratti hin danda'amne kajuutu adda baasaa jechuudha. Wanni irratti mari'achuudhaaf haraam ta'ee dhoorkaa ta'e hin jiru. Hundaa'u waan samii gadii kadachii olii irratti mari'achuu hin dandeessu. Garuu mari'attee waan tokko kan irraa as baasuu hin dandeenye eenyu faadha kajuu kana if keessatti qabaachuu qabdaa jechuudha. Asirraa kaateeti kana yoo mari'anne humaarra gahuu hin dandeenyu irraa dhiisuu wayyaa. Kana immoo mari'anne wayitti ni baana waliin itti seenne waliin mari'annaa jettee itti seentaa jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo yeroo mootummaa wajjin mari'ataa ture keessattuu gaafa waan dhiisanii wajjin nuti ka hoogganaatti hin beekin malee odoo mootummatti hin dhufiniin duraahu warra silaamma mootummaa tana harkaa qabu wajjin wal dubbatamaa ture jechuudha. Wal dubbatamaa ture wal dadhabamee sababii sanittuu OPDO biraa tolfatanii as bahanii jechuudha jarri. Viidiyoo madiyoo tana magaalaa keessatti achi keessatti kabajatan tana tolfatanii as bahan. Sababiin itti tolfatamte maal adda bilisummaa Oromoo wajjin wal hubatuun dadhabameetii jecha katti uumamuu dandeessu waan isaa. Kanaafi mootummaa tanaa wajjin dubbannee waan takka irra gahuu kan hin dandeenye ka isiin nu gaafattu kan nutilleen itti fudhachuu hin dandeenye kan nutilleen itti mari'anne jechuu hin dandeenye wanneen kanaa jee kadhaamni lafa kaayyate tokko hidhannoodha. Hidhannoo tana dhiisaan irraa qawween tun gaafa nuti itti fayyadamnu malee gaafa isin itti fayyadamtane gaarii miti nurraa dhiisaa jedhan jekkee. Hayyee haa ta'u wabii maalii qabaanneeti qawwee tana hidhannoo tana wabii maalii jiraatte mirga keenyaaf biyya falmaa harkaa qabnu tanaaf wabii maalii qabaanneeti hidhannoo dhiifna. Feetu jabaa jabduu taati feetu laaftoo taati feetu akka feete taati pirinsipiluma siituu akkamitti dhiisuun danda'ama. Kanaafi yoo isaan kanan dhiifne wanni waliin dubbannee jennu hin jiru kajuu isaanis qabanii nutilleen kana waan itti haasoo hin qabnu jennee kan lafaa qabnu tokko waan hidhannootii jecha. Hidhannoon gaa sababiin ifaadha. Isaanilleen hidhannoo saniin mirga isaanii argatanii nulleen hanga qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamaa ture keessaa hidhannoon bakka guddaa qabdi. Nu birattiisi uummata keenya birattiisi wareegama guddaatu hidhannoo kanaan kaffalamaa bahee ammaas tiirama gaaraantiin takkallee nu lafa hin jirtu isii tana bakkitti dhiisanuu hin jirtu silaa okay namni yookaan nama jeesu yookaan ifiifis du'uu jaalatu hin jiru ni jetti sila ammoo maalirra dhaabbattee yoo isii sana dhiiftees ni duutaa jechuudha ni saamamtaa jechuudha gaqqabamtaa jechuudha yoo dhiifte iddagaa dhiiftee saamamtee ajjeefamtee walitti taatu qabattee hanga dandeessu birratti taafachaa waa ta'uu taatee irra wayyaa kajuun kuni mariif hin dhiyaatu kajaama keessaa tokko. Kaani waan bilisummaa hanga biyyaatti qabaachuu murattanii biyya ijaarrachuu kajuu kun kanallee birraa dhiisaa jira. Kunillee waan dhiifnu keessaa himiti dhiitutti hin dandeenyu itti jenne kanaa jechuudha. Duraanis mirgi dhabame kana isinii wajjillee itti ilaalame tarallee seename ja'ame jiddanii kanaaf jecha waan mirga keenyaa guutumatti san nurra waan addi bilisummaa Oromoo muratee kana jedhee jiru odoon ta'e
uummanni Oromoo eega mirga san isaa san harkateen booda waan fedhe haa godhu malee nuti kana dhiyeessinuu qabu keessa isa tokko jechuudha. Kaan seera biyyaa kan itti bullu kanaa fudhadhaa jedhanii isaan nuti immoo seera nutillee ni qabna isinis ni qabdanii yoo ta'e kaa seera kanuma ittiin bullu kan ittiin wal taanu uummachuu mala malee wanni seera keessan fudhannuuf hin jiruun gara keenya. Seerri kun maali? Seerri keessan nama ajjeesa, nama hidha, nama saamsisa. Kunoo mirga namaa hacuuca. Mirga barreessitootaa, mirga miidiyaa, mirga NGO guyyaa guyyaan hacuucaan kan keessa guute kana seera uummata keenya miidhuudhaaf tolfame kana akkitti fudhannu hin jiru. Yoo ta'e seerri san waliin taa'amee rivaayiz godhamee akka hundaa ta'utti tolfamuu waan qabu malee kun seera fudhannaa akka jiru kan waan itti seenamuu qabu akka jiru faadhaa jechuudha. Wanneen akkanaa kanaa jechaadha. Seera nama ajjeesaa nama kuma meeqaan maleedhaatti guuraa jiru fudhatanii wanni ittiin hojjetanii jiru akka jiru fa'a wanneen akkanaa jechuudha kan yootti dubbataniis bu'aan hin jiru jedhanii maali haasawaa fi mariidhaaf hin dhiyeessuun gaarii miti jennuun wanneen akkanaa fakkaatu kana. Kutaa arfaffaaf isa xumuraa torbee qabannee dhiyaannaa qophiin keenya irraa kanuma fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu har'a keessummaa tokko qabannee dhiyaanne. Keessummaan keenya muuxannoo hedduu waan Oromoo irratti keessaayyuu waan aadaa Oromummaa guddisuu irratti gahee guddaa kan qabdu yeroo adda addaa illee interview kan goone akkasumas hojii garaagaraatiin dhimma Oromootiin kan beekamtu duraan dursa eenyummaa kee nuu ibsi. Ani maqaan kiyya Margituu Maammaa Argoon jedhama. Wanti beekamtuu maalii yeroo jechuu diqqoo na dhibaa ani Oromoodha. Oromiyaatiin dhaladhee Oromiyaatiin guddadhee biyya kana dhufee ganna 23 biyya kanan jira. Aadaa Oromootii fi eenyummaa Oromootii fi qabeenya Oromoo addunyaa kanarratti beeksisuun yaala. Akkasii haagasitti yoo dhaabee na wayya. Baay'ee gaariidha Margituu. Biyya kana naa jettu biyya kami? Ani kan hin jiru biyya Awustiraaliyaadha. Ati biyya kam jirta? North America jira. Washington State, Seattle bakka magaalaa Seattle bakkee jedhamtutti jira jechuudha ammaadhaaf. Ayyee akka dhaggeeffattoonni hubataniif malee hanqubuma hin qaba. Gama kaaniin Margituu yeroo baay'ee wanta adda ittiin beekamtu hin jira. Faashinii Oromoo kana dubartoota Oromoo babbareedduu kana wal dorgomsiisuudhaan yeroo garaa qophii addaa tokko qopheessita namni si dursu waan jiru natti fakkaatu dhugaadhaa kun. Ani akka nama tokkootitti dhugaadhaan je'eetii siif hima maaliif bara 13 duraa waan kana jalqabe ammallee yoo rabbi je'eetti fufaa. Bareedduu Oromoo North America je'eetiin jalqabe Missis Oromoo waan jedhamu jechuudha. Kanaaf yoo rabbi je'ee fi humna naaf kenne waaqni jechuudha. Biyya keessanillee biyya adda addaa deemeetiin waan kana addunyaa irratti beeksisuu barbaada. Kuni baay'ee waan gaariidha dhugaatti. Maa inni garuu bareedduun Oromoo kun maal agarsiisa? Maal godha nuuf? Maal nuu fayyada? Akkaniin itti yaadutti faayidaa guddaa qaba. Argitee bareedduun Oromoo jechuun bareedina qaamaatii fi fakkiidhaa uumamaa osoo hin taane waan adda addaatu keessa jira. Takkaffaa argitee bareedduu Oromoo taateetti namni suni moggaafamuudhaaf seenaa Oromoo beekuu qabdi, siyaasa Oromoo beekuu qabdi, qabsoo Oromoo beekuu qabdi. Achirra taree ammoo wanni guddaan
kana hunda deebisuudhaaf afaan Oromoo beekuu qabdi. Afaan Oromoo yoo hin beekne deebii kana hundaa oka beekumsa kana hundaa hin qabdu jechuudha. Kamaayee immoo ka xumuraa yaa bareeddu ta'uu qabdi. Kana hunda waan shanan amma sinjee kana yoo walitti sassaabdeetii tokko taateetii dubartiin suni dhufte bareedduu Oromoo jedhamtee moggaafamtii jechuudha. Yee amma yoo teenye ilaallu bareedduu Oromoo kana akkamatti naxxetti qabsoo seenaa waan Oromoo kana beekuu ulaagaa amma tarreessiteen namni guutee dhufe mul'achuunsaa baa'uunsaa Oromoof Oromummaa kanaaf maal kontribiit godha maal gumaacha? Gumaachiisaa waan guddaadha. Nuti amma biyya keenya jirru baqanneetii biyya adda addaatti facaanee jirra. Facoomsi keenya kun immoo waanuma amma warri alagaa yeroo jedhu Ihaadigillee taatee Habashaallee taatee biyya keenyarraa nu ari'anii alatti nu baasan kunniin waan isaanii addunyaa irratti beeksisuu barbaadanii waan adda addaati. Nuti immoo qabeenya qabnaa, lafa qabnaa, abbaa lafaati, lafa keenyarraa ari'amnee biyyatti kabaanee seenaa kennaa, eenyummaa kennaa yoo ibsine waan guddaadha. Kanaaf bu'aan isaa argitee namni tokko siyaasaa tokko keessa gaafa galu dhukaasuudhaanii fi kana taanee maalii jechuu osoo hin taane addunyaa kanatti eenyummaa keenya gaafa barsiisne afaan keenya gaafa haasofne aadaa keenya gaafa barsiisne namni nu hubachuu danda'a jedhee yaada. Aayye waan kun dhiiran ilaallata akkami dorgomuu nan danda'a dhufee dhiirri dorgomuu ni danda'a garuudha ammaan kanaa fi ani akka margituu bareedduu Oromootti dhiyeessuti warri dhiiraa aadaa Oromoo uffannaa aadaa adda addaa agarsiisuu ni danda'anii achirratti garuu ammaan kanaa fi waa'ee dubartii malee waa'ee warra dhiiraatii fi qophii irra hin jiru goone garuu yoo Rabbi jedhee godha gaafa san dhufteetitti hirmaachuu hin dandeetta. Akka koo namni si gaafate jira waan kana dhiiraafoo carraan hin jiru jedhee. Dhaban hin jiru jedhanii nan gaafannee garuu dhiirri Oromoo hirmaachuu qabaa jedhanii warri na gaafatanii fi akka Saaliyaa Saamii dhufteetii nutis teennee warra dhiira Oromoo babbareedaa Oromoo laaluu barbaanna akkuma warri dhiiraa taa'eetii dubartii laalu. Anillee maaliif dorgommii bareedaa Oromoo hin qopheessine jetteeti 2013 gaafa nini ganna 10ffaa kiyya kabaju Minisotatti beeksisee turte achiin booddeellee wajjin beeksisa tokko qopheessine turre garuu isin warri dhiiraa kun diqqoo waa jettan malee waan jettan bakkeen geessuu hin beekani. Kanaa godhiti. Boodatti deebida warra dhiiraa kanan dubbii kana biraan deebi'u maaliif dorgomuu jaan barbaaduuf meegaa gaaffiin biraa kanaan kan wal qabatee ka'u maal gootu idda dorgomsiiftanii booda maal fa'aa gootuuf jira warra mo'ateef. Akkuma siin jedhee hagas goodaa hagana goonaa jechuu hin danda'u. Qophiin tuni anumarraa burqitee anumatu jalqabe addatti taatee waan tokko yoo jalqabdu baay'ee nama dhibaa yoo nama deeggartuu way organizing godhini kanaaf yoo Rabbi jedhee fuulduraadhaa fi waan hedduu goonaa garuu hagammaa waanuma danda'e kisuma kiyya keessaa baaseetii kennaa dubartii duraan baatee fi yookaan immoo lammata baatee fi haga sadaffaa warra bayanii fi kennaa haga danda'etti kennaa ture. Garuu kennaan suni hagas marallee yoo hin taane hojjaan kun fufuu qabaa. Aadaan kennaaf afaan kennaaf eenyummaan kennaa addunyaa irratti beekamuu qabdi waan jedhu irratti waan xiyyeeffadhee fi
sanumarra jira jechuudha. Gaafa rabbi jedhe immoo guddannaa taayitii hojjaan kiyya as ga'eera jedhee gaafatti gammadu tokkotti hin dhufa. Dhugaadha kun waan ajaa'ibaati waan addaati dhugaatti waan jajjabaachuu qabu namni bakka danda'etti waan eenyummaa Oromoo ol kaasu akkanaan na guddate gama hedduutiin faayidaa jaa qabuuf jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa Margituu Argoo waliin gaafiif deebii goone kutaa tokkoffaa asumaan xumurra. Kutaa lammaffaa keessatti dhimma jajjabduu qabannee torbeetti dhiyaannaa. Har'aaf kan qabannee dhiyaanne kanuma nagaan.